namoonni hedduun TikTok jalatti komentii jalatti gaafii hedduu na gaafatanii jirtanii gaafii san keessaa haga dandeetta akkasiniif hin deebisaa inshaallah. Karraa hafeemmoon waan irraan beekne irraammoon hin beekne firatin dabarsan jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan bakka jiraatu asiniin jecha hordoftoonni TikTok kiyyaa fi akkasumas YouTube channel kiyyaa na hordoftan karaa keessaatiin akkasumas komentii jalatti gaafii na gaafataniif haga dandeetta karraa deebisanii kan jedhan abdii godha. Waan dandeetta korroo gaafii keessan siniif hin deebiseen abdii godha. Akkasumas warroonni gaafii komentii jalatti gaafatan keessaa irra hedduu isaa viidiyoo kiyya YouTube channel kiyya jalatti viidiyoo hedduu waraabeen jira. Viidiyoo san keessatti gaafii keessan qubsaa ta'e argachuu dandeessan jedheen abdii qaba. Achi dhaqaa daawwadhaa haga dhumaatti irraa bu'aa buufadhaa siniin jedha. Akkasumas amma wantootan irraa gaafatan keessaa tokko jalqaba yeroo tokko obbolee na gaafatan keessaa tokko aappii tokko irratti yeroo cuqaasu aappii sun allagee qaba bilbila kiyya cufee banu malee aappii san keessa seenuu hin danda'u gonkumaa eeke jedhu siitingii keessa seentee arga siitingii keessa seentee bakka aappii jedhu kan irratti bakka aappiilee itti wal qabaman keessa seentaa erga wal qabaman as keessa seenteen booda aappii yeroo irra cuqaastu bilbila kee allagee qabu san as keessatti barbaaddattaa jechaadha. Akka fakkeenyaatti siif fudhadhaa fakkeenyaaf ammee aappii dhuma kanarratti dhiheessin garsiisan maal godhuu qabdan gabbotteeti bakka istooretu tana bakka tanarratti bakka istooretu tanarratti cuqaastan jechaadha. Asirra cuqaasteeti maal gootan bakka kileer kaashetu tanaa fi bakkootan tana lamaan asirra cuqaasta jecha. Asirra cuqaasna kileer kaash goona itti aansine immoo kileer daataa goona. Ergasii kileer daataa arga goona vaayirasoonni isa keessa jiran ni haqamanii jechaadha. Akka haaraatti aappii sun keessa akka seentu si gargaara jechaadha. Aappii san keessa deebitee yeroo seentu akka kallattumaan si galcha jechaadha. Akkasuma gaafii lammataa obboleewwan keenya tokko TikTok komentii jalatti akkana gaafatanitti gaafii komentii keenya komentii of jalaa cufnee akkamitti banannaa komentii of jalaa cufne san banachuu wallaallee akkamitti banannaa ka jedhuuf TikTok keessa seenaa erga TikTok keessa seeneen booda bakka sarara sadii tuqaa sadii tanarra as dhufneeti siitingii nu baasa siitingii irratti karaa gadii kanarratti siiting in the private kee irra cuqaafna jecha erga asirra cuqaafneen booda akkanatti nuuf baasa jechaadha. Ergasii maal godhuu qabnaan bakka private tanarra cuqaafna bakka private tanarra erga cuqaafneen booda as jalatti kunoo komentiin asitti argaa jirtanii kallattiidhumaan isteeppii sin garsiisu tana yoo hordoftan warroonni viidiyoo as jalatti komentii sin jalaa cufamee komentii yeroo namni isinii barreessu komentii sin arguu dhabdan isinii baha jedheen abdii godhadha. Wantoota kana argaa jirtanii yookaan wantoota kana banaa gootan jiraattan ta'e akkasitti wantoota kana cuftanii dhiistanii jechaadha. Waan kana lamaan cufuu sinirraa eegamaa jechaadha. Itti aansuudhaan immoo karaa gubbaa kanarratti asitti maal godhuu qabdanii irra cuqaastanii ka gara olii kanarratti sadaffaa irratti osoo hin taane ka lammataa irra baasanii asirratti namoota isin firendii isin godhan qofaatu baha jechaadha. Karaa gadii kanatti immoo keessan namni tokkollee isin arguu hin danda'u jechaadha. Ka dhumaa irratti ka sadaffaa irratti asirra kaahuun isinirraa eegamaa jechaadha. Ergasii komentii namni isiniif barreessu dafee isiniif bahaa jechaadha. Akkasitti warri komentii akkasii fudhadhaa isin jedha. Akkasumas namoonni hedduun asumaanuu wanni isin beeksisuu barbaadu namoonni hedduun wantoota kana lamaan banaa gootanii jirtan ammatti daftanii akka ofirraa cuftan jechaadha. Wantoonni kun warraan viidiyoo isin gallakkiftan hundi namni isin argu jechaadha. Private waan ta'eefu private account kee irra warroonni kana lamaan banaa akka carraa banaa gootanii viidiyoo keessa namni isiniif daawwachuu didee namoonni hedduun viidiyoo kiyyaa namni hin daawwatu warra jettan wantoota kana lamaan banaa akka gootanii jiraattan ta'e wantoota kana lamaan cufaa isiniin jedha. Viidiyoo kana irratti bal'inaa hojjedhan jira YouTube keessa dhaqaa daawwadhaa. Akkasumas kanatti aanu komentii aanu walumaan laallaa obboleewwan keenya tokko mee jawaalli kiyyaa siitingii didee naaf himii jedha. Wanti kun garuu gaafiin kun ifan taane siitingiin akkamitti dida furmaanni hedduun namni karaa garaagaraatiin bilbilli rakkoo nama jalaa godhate namu siitingii keessa seenee siitingii sirreeffata. Yoo siitingiin bilbilli kee bilbila maalii akka ta'e komentii jalatti naa barreessin jedha. Asumatti aansuudhaan komentiin biramaa jedhamee akkamitti nama add imo irraa seenee akkamitti lakkoofsa isaa arguu dandeeyamaa jedha. Maaloo naaf himedha. Aappii namni tokko yoo add imo jalaan seentee kan wal qunnamtu taate lakkoofsa nama sanii bilbila keerratti amma dura sajjilii yoo hin qabaanne siif bahuu hin danda'u. Garuu
jalqaba nama sanii wajjin imoo yeroo walitti yookaan barreessitu yookaan walitti bilbiltu jalqaba irratti imoon lakkoofsa nama sanii profaayilii gubbaa irratti karaa gadiitiin profaayilii gara jalaatti siif kaa'a jechaadha. Yeroo aadii fi blog gootaa kan jedhu san jalqaba irratti imoo jalatti lakkoofsa siif baasaa. Yeroo san lakkoofsa nama sanii qabachuu dandeessaa. Erga aad wal gootaniin booda garuu lakkoofsi sun ni badaa jecha yoo bilbila duraan bilbila kee irratti seef godhattee hin jiraanne jechaadha. Akkasumas gaafii koomentiidhaaf inshallah deebisee jira viidiyoo koomenti illee agarsiisne itti aanan. Akkasumas gaafii itti aanuuf yeroo viidiyoo waraabanii sagalee ofii akkamitti dabilii godhan kan jedhu viidiyoo garuu karaa TikTokii ta'uu viidiyoo fakkeenyaaf asumatti bakka mallattoo viidiyoo waraabuu kanarratti asitti erga cuqaasateen booda viidiyoo waraabuudhaaf sekondii yookaan fakkeenyaaf hagan waraabe tokko waraabee si maal godhuun qabaa viidiyoo san erga karaa kana seeneen booda asitti bakka viidiyoo erga kanatti viidiyoo waraabee san seef godhadheen booda asitti bakka tanatti argaa jirtan jedhee yaada audio edit keetu tana jechaadha. Audio edit kanarra cuqaastanii jecha audio edit kanarratti erga cuqaastaniin booda sagalee as jalatti filannoo siniif kaaheera jechaadha. Fakkeenyaaf sagaleen as jala jiran hundi isaanuu akka barbaadanitti dabiliis ta'ee wantoota garaagaraa karaa isin barbaadanis sagalee dhiiraa sagalee dubartii sagaloota garaagaraa as jalatti argachuu dandeessanii jechaadha. Yeroo san maal gootanii karaa barbaadanii erga akkasitti irra cuqaaftaniin booda fakkeenyaaf sagalee isin waraabdan akkasitti sirreeffachuu dandeessanii jechaadha. Gaafii sagalee kana fakkaata. Hayyee kanatti aanu akkasumas sagalee obboleessa koo mee shari'aa zeenii daataa yookaan neeta of hidhuu akkamitti if irraa dhaabnaa kan jedhu rabbiif illee silaa qabuu baattee baay'ee gaariidha. Viidiyoo kanarratti yeroo siim kaardii zeenii of harkaa qabu viidiyoo hojjedheen jiraachuu dhagee daawwadhu. Maaliif amma siim kaardii zeenii if harkaa waan hin qabneefu si garsiisuu waan hin dandeenyeefu amma dura viidiyoo hojjedhee waan hin jiruufu yoo karaa sanii si sirraa'e viidiyoo san dhaqee daawwadhuun dhaamsa kiyya asumaanii inshallah kanatti yaadu. Akkasumas warroonni waatsaapii irratti akkamitti sa'aatii miseejii nama waliin odeessan akka automaatika ifirraa haqu akkamitti akka godhatan illee viidiyoo kanarratti sin garsiisan ture. Garuu namni gariin waatsaapii fi warroonni imoo kan durii fayyadamaa jirtan irra deebiidha wantoonni sin garsiisuu barbaadu dhaqaadha. Pilaastor Google Pilaastor keessan keessa dhaqaa aappiilee garaagaraa qabdan abdeet godhuudhaan aappii keessan siistemoota amma haaraama gad darbamaa jiran akka ifirratti dabaluu godhuun isin barbaachisaa jechaadha. Akkasumas Pilaastorii fi Galaxy Store keessa jechaadha. Pilaastor jechuun kan hundi keessan beeytanii suuqa akka bakka namni waa itti buufatu jechaadha. Galaxy Store jechuun immoo kana jechaadha. Kanas immoo akkamitti akka banattanii fi aappiilee achi keessa jiran akkamitti abdeet akka godhatan sin garsiiseen jira jechaadha. Dirqama abdeetiin godhanna siistemii haaraa ati aappii duraan fayyadamaa jirtu yoo hin haaromsine sirratti gonkumaa dabalamuu hin danda'u jechaadha. Abdeet godhuudhaan siistema amma gabbu'aa jiran akka itti fayyadamaa sinin jedha. Barnoonni kiyya har'aa kanuma fakkaataa guutuu viidiyoo kiyya kana YouTube channel kiyya jalatti argattanii like, share, subscribe gochuun na jabeessaa viidiyoon kiyya sin tola sin jedha. Haga barnoota dhufu walitti turutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.